Kana jidduu kaamonni deemaa jiru mootummaan Itoophiyaadhaa waan deemaa jiru kana guutuuyyuu dammaqennaan itti dhihennaan qophii gayaadhaan waan dhufu hundaa keessummeessuun karaa nagaatiin taatu nagaan kabalaan taatu ammoo kabalaasaa akka gurri ooqutti Eertiraa kabaluudhaaf qophii waliigalaa xumuratee taa'aa jira jechuudha. Kana keessaa waan gabaabduu Itoophiyaan karaa humna qilleensaatiin xiyyaarota 5 kan Eertiraa hirriba dhorkee fi yoo Eertiraan adaba diddee kan isiin rabshaa kanas seentu taate kabalaa gurra isii gartee dirmamuu irraan baanitti dirmammeessitu qopheessitee teettiif jechuudha. Kanneen keessaa xiyyaara gosa 3 wal isin barsiisa tokko miig 23ffaa yookaan ammoo filgar jedhanii waaman kan Itoophiyaan hidhattee qabdu. Miigiin kuni miigii sodaatamaa fi miigii yeroo dheeraa ganna dheeraa jiraatullee yoo ta'e miigii akka malee sodaatamuu fi miigii yoo Eertiraa dhaqee yookaan Asmaraa dhaqee balaa baadhatee deemuun itti buuse yookaan ammoo bakakkaa isiin gartee eessaa dhufe hin jenne itti buuse nagaan gara biyya ofiitti deebi'uu danda'u Itoophiyaan qopheessiteef jechuudha. Miigiin kun kan dalage raashaadha. Bara 1970 hojiirra oole. Itoophiyaan isa kana kan hidhattee akka jalqabaatti qabdu keessaa xiyyaarri kun isa tokko jechuudha. Kanaaf Eertiraa yoo isiin adaba kan binne taate Asmaraa dhaqee sa'a tokko keessatti dhaqee deebi'uudhaan nagaa gaafatee yookaan ammoo zihaaree akka deebi'uuf Itoophiyaan qulqulleessitee waan hundaa nagahaan dhaqii nagahaan gali qofaa jechoo eeggachaa jirti jechuudha. Miigiin kun miigii 23 namoonni hedduun warroonni keessaayyuu akka Mustafaatti manguddoon qajeelloo beektan jedhee fudhaa jechuudha. Kun kan ta'eef Itoophiyaan karaa nagaatiin gartanii waan hundaa tattaafachaa jirti. Eertiraan ammoo tuttuqqii akka nama gartanii quba kokkee nama kaayee nama qisiisuu deemuutitti Itoophiyaa tuttuqxee lolatti oofuudhaaf tattaafatti. Namni biyya bulchu ammoo inni siyaasa forkiitiif warroonni isaa wajjin gartee jaleen isa wajjin dalagan hin beekin dhaabbichuun abbaa obsaatiif abbaa nagaa gaafa ammoo obsa fixateef gaafa nageenyi booraa argee kabalaa saamtuu nama kabalaasu ta'uu hin hubanne jechuudha. Kanaaf xiyyaarri kun yoom Asmaraa dhaqee ziyaaree deebi'a kan jedhu waliin laaluu deemna jechuudha. Inni kun yeroo tokko gaaza yoo guddate kiiloomeetira 1150 balali'uu danda'a jechuudha. Yeroo tokko xiyyaara guuttate gaaza guuttate kiiloomeetira 1150 balali'ee dhaqee deebi'uu danda'a jechuudha. Xiyyaarri kun kan bara 1969 akka lakkoofsa Itoophiyaatitti gaafa Jaadbaarree fa'aa dadhaban san adaba itti godhee Somaalee kan taankilee isaaniitii fi xiyyaarota isaanii barbadeesseedha jechuudha. Kanaaf Itoophiyaallee galata guddaa miigii qabu. Miigiin 23 kun miigii Itoophiyaa galata qabuu fi ammallee muuxannoo guddoo diinota Itoophiyaa irratti dalaguudhaan beekamu jechuudha. Kan lammaffaa ammoo Su-25 xiyyaara suuta deemuu fi kan gartee ammoo yeroo dhaqe balaa guddaa geessuu danda'uuf kan Raashaan daladde yeroo tokko gaaza yoo guuttate kiiloomeetira 750 balali'uu kan danda'u jechuudha. Innis akkasuma waan bobaa jala qabatee dhaqeen yeroo dhaqetti diina balaa eessaa nabbuutee inni jedhee gartee diinni uf gaafatuuni kan gartee dachii diinotaa barbadeessuu danda'uuf muuxannoo qabu jechuudha. Inni sadaffaan ammoo F-16. F-16 kun akkuma beektanii dheengadda gaafa lola Iraaniif lola Israa'elii kan Israa'el Iraaniin irratti tankaarfilee jajjabduu laalissaa Israa'el Iraan irratti ittiin fudhatte kan USN yookaan ammoo Ameerikaan daladde. Inni kunis xiyyaara akka malee shaffisuu fi balaan inni namatti buusu eessaa bu'ee osoo hin argin balaa buute qofa sagalee isaa dursuudhaan eegeenni balaa buuseen duubatti sagaleen isaa kan dhagamu yoo ta'u Asmaraa dhaqee ziyaaree deebi'uudhaaf daqiiqaa 20 qofa fudhata jechuudha. Inni kun bala buusii fi garanaa dhufeef garam dabreen isaa kan beekamnee fi raadaraa fi teknooloojii amma jiru kana miliqee balaalee hedduu kan buusuu danda'u jechuudha. Inni arfaffaan ammoo Su-27. Innis Ruusiyaan bara 1977 dalaydee bara 1985 ammoo gara hojiititti kan seene yoo ta'u innis xiyyaara akka malee sodaatamuu fi lola Eertiraadhaaf Itoophiyaan asiin dura lola baadimmee jedhamee beekamaa lolli kuni lakkoofsi kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1991 haga
sagaltamii lola deeme keessatti kan Eertiraa balaa isiin quban qabne itti buuse miigii 29 afoo kallattiidhaan itti dhaquudhaan dankan isaan godhee Asmaraa qaanessee fi xiyyaarri keenya maal ta'een akka miigii 29 isaan gaafatan kan godhe Suu 27 kan muuxannoof dandeettii isaatiin beekamu jechuudha Itoophiyaan dhatte. Kan shanaffaa immoo Suu 30. Suun 30 xiyyaara yeroo ammatti sodaatamuuf akka malee shaffisuu fi dandeettiin isaa teknoolojii inni hidhate kan paayiletoonnis jaalatan warroonni lola kanarratti loloota addunyaa keessa bakka hedduu hirmaate keessatti keessaa biyyoonni guddatan ittiin fayyadaman keessaa yeroo wanni tokko akka malee paayiletootatti ulfaate mataa ofiitii gargaaruudhaan taargettii haa ta'u miliqee waa jalaa ba'uu haa ta'u wannoota paayilotatti akka malee shaffisetti ta'e diina isatti dhufe haa ta'u bakkoota adda baafachuu dadhaban haa ta'u ofii gargaaruudhaan diina harkaaf harka yookaan ammoo qilleensaaf qilleensa irrattii fi lafattis tankaarfii laalessaa balaa bakka tanaa dhufte jedhan hin beekne irratti fudhachuu danda'u jechuudha. Xiyyaarri kun xiyyaara akka malee addunyaa keessatti yeroo ammatti sodaatamuu fi xiyyaara teknooloojiilee hedduu hidhate xiyyaara dandeettiin isaa allaakka yeroo saammachuudhaaf guutuu isaa isiniin fidini qabu jechuudha. Kanaaf Eertiraan yeroo ammaa kanatti xiyyaara yeroo ammaa kanatti akka malee sodaatamu jechuudha. Xiyyaarri kun yeroo tokko qilleensarra gaasa guuttachuu danda'a. Osoo balali'ee qilleensarra jiru jechuudha. Yoo isaa qilleensa gubbaa jiru gaasni guutameef sa'a 10 osoo deebi'ee gara ummaa isaa yookaan ammoo biyya isaatti yookaan ammoo bakka irraa bobba'eetti osoo hin deebine sa'a 10 qilleensa gubbaatti qilleensarraaf lafattis diina dhukkeessaa ooluu dandeettii san qabu jechuudha. Xiyyaarri kun xiyyaara haarawaa Itoophiyaanis yeroo dhiyoo hidhattee fi akka malee hirribaa Eertiraa qofa osoo hin taane haga Ijiptiin baatu diinota Itoophiyaadhaa kan hirriba dhoorkee jechuudha. Sadarkaan kun kan Itoophiyaan ittiin geette maqaa diinotii ollaa keenya jiraniif warra biyya namaatiif qabeenya namaa saamanii fi nu irraa barbadeessanii yookaan nu gabroonfatanii nu koloneeffachuuf irra deemuuf leencichi Oromoodhaa dhaabbichuun qopheessee jechuudha. Xiyyaaronni sadiin kana keessaa isinii fide malee xiyyaaronni hedduun teknooloojiin hedduun haga dirooniin baatuutii fi raadarri wannoonni adda addaa misaayiloonni qophaa'anii hundi isaaniitu fuula isaanii gara Asmaraa deeffatanii gara diinatti eessa jira diinni keenya yoom dhufa jedhanii qophiidhaan eegaa jiran jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa hedduun namoonni keenya rakkoon namni keenya qabu lolli gaarii akka hin taane namoonni hubata. Haa ta'u ammoo lolli Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu galu kun maal fida kan jedhu namni hedduun irratti dhabaa jira jechuudha. Jalqaboonni isin jedhu yaa Rabbi lolan fidin. Yoo lolli dhufe ammoo akkuma abbichuun jedhan nu lolan barbaannu naga barbaanna. Yoo ammoo dhiibbatee dhufe akka itti deebinu ni beeknaa muummichi ministeeraa jedhan jechuudha. Tanuma gabaabdumatti. Kanaaf warroonni waa'ee lola Eertiraa fi Itoophiyaa irraa itti rakkachaa jirtan xiyyaaronni yookaan ammoo miigileen amma isin maqaa kunniin warroota muuxannoo gayaa qaban dandeettii qaban akkasuma paayiletoota gayaa biyyattiin Itoophiyaa akka beekamtuun paayiletoonni beekamti keessaayyuu ilmaan Oromoodhaa jechuudha. Waliin qophaa'anii ta'anii jechuudha. Kun maaliif tahee akkuma isin dura Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaatii fi Aabbichuulleen jedhanitti raayyaa ittisa biyyaa loonii leenjifachaa jirruuf milishaa shanee ganda keessaatiif faannoo yookaan ammoo lookaal inamii yookaan ammoo diina keessaatiif osoo hin taane diina alaanuu dhufaniif qophii godhaa jirraa jedhan jechuudha. Akkasuma lolli nuti biyya keessatti yookaan ammoo keessatti goonu kun muuxannoo loltuu kennaatii fi waan hedduuf yoo nu gargaarillee ammoo keessatti deebi'uuf humna ganagaa qopheeffachaa turree jedhan jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan qophii waan hundaanuu raayyaa ittisa biyyaa gayaa fresh dardara amma lafaa dhufaa kan gartee manguddoo fiiguu ariitee qabuuf deettee jalaa bahuu hin dandeenye osoo hin ta'in warra ari'ee qabuu danda'u fiigee jalaa bahuu danda'u muuxannoo guutuu qabuuf teknooloojii jaarraa 21ffaa kana keessatti hireen Itoophiyaan takkaan argatte ilmaan isiitiin bahaa dhiyaa kaabaa kibbaa gartee sabaa sablammoonni guutuun kan itti hirmaatanii fi muuxannoo adda addaa qaban jagnummaa adda addaa qaban lola irratti hirmaatan ta'a jechuudha ammoo rabbiin fidini. Akkasuma qophiin isaaniif godhame teknooloojii barrii addunyaa yeroo ammatti addunyaadhaaf facaasee qopheesse kana hidhachuun Itoophiyaan karaa raadaraatiin karaa gartee meeshaa lolaatiin karaa footiif kan humna qilleensaa haga humna baaraatiin baatutti qophii guutuu xumurattee Itoophiyaan diina kamuu kan ammaachi misoomatti nageenyatti
daangaa cabsuudhaan biyya jeequu irratti waan hundaa irratti toora bobba'anii fi qophii taatee eegaa jirti jechuudha. Tokko Itoophiyaan wanni haganna dugda isii jabeessaa akka gaariitti meeshaa lolaatiin waan hunda hidhachuu isii akka qophooftu godhe bishaan Abbayyaati jechuudha. Namni diina qabu qabeenyi kan kee qabeenyatti qabu diina sitti horaa yoo ati nama jabaa taate yoo ati qabeenya qabaatte yoo ati nama namaaf hin jilbeeffanne taate diinni sitti heddummaataa jechuudha. Diinni kan koo ammoo tuttuqees ilaala yoo ati jabina qabaatte si kabaja jechuudha. Of kabachiisuudhaaf akka gaariitti itti qophaa'uun Itoophiyaan waan dhufe hundaa ofirraa deebisuuf nagaa uummata isiitii fi daangaa isii qabeenya akkasuma karaa misoomaatiif guddina biyyattiin itti deemaa jirtu akka hin gufachiifneef qophii guutuu xumuratanii eegaa jiran jechuudha. Kanaaf shakkiin takka isin seenii ilmaan Oromoo wanni tokkoffaa isiniin jedhu kan itti abdannuuf hirkannu humna waraanaa yookaan ammoo teknooloojii qabanii miti. Haqa dalagu safuu dhabu yoo ati safte daangaa nama cabsite yoo ati ofii keetii nama miite nama zulmumuu deemte teknooloojii waa takka illee siin godhu jechuudha.